Zombie Apocalypse. Ashama akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Kikisa Show. Bakkuma jirtan hundumattuu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a qophii Kikisa Show irratti komiiksii nu barreessitan irratti isaan nu jedhan sana qabannee wanta isin nu galateeffattan nu jaallattaniif unis kabajaaf jaalala isiniif qabnu mul'isuuf kunoo yeroo keessan aarsaa gootan akkasii nu daawwattan abdii qabna. Garuu taasifnu gara sanatti Kikisa Show jechuun nuti amma fakkeenyaaf nu biratti biyya keenyatti yeroo waraabessi midhaan waan ta'eef foon nyaatu kikikikikidha bitta. Nuti isa kikisaa jennaan abbaan chaanii kanaa waraabessa ta'uu qaba jedhee yaada. Obboleessa kiyyaan illeeti. Obboleessa keetii yaadachuu dabalii jedhama. Hiriyaa koo baay'een jaalladhuudha. Maatiin isaatiif maatiin koo baay'ee walumatti qabaadha tokkuma jechuudha. Isin baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaallanna. Kanaaf inni immoo koomunitii isaa gubbaatti karaa koomunitii isaatii suura keenya maxxansee ture. Asin immoo achi gubbaatti namoonni baay'een keessan ergaa baga ittiin isin ga'e baga gammaddanii nuuf barreessitee jirtu. Nutis immoo maqaa keessan dhoofnee wantoota tokko tokko jechuudhaan isin galateeffachuu barbaanna. Yaa baqa akkasumatti godha. Baay'ee isin galateeffachuu barbaanna. Baay'ee isaatiin dura fachuutiin hin barbaannu jalqabii tokkoffaa irratti jalqabii ta'u maqaa ishee waamii maqaa ishee wajjin wantoota isin barreessitan raaktisanii godhan. Ayyuutuub jedha. Akkasitti bareedu yaaduu koo ija hamaarraa hafaa laayikii beekii and ayyuu bagattiin singee jiraadhaa jaallan koo. Thank you. Baay'ee si galateeffannanis. Baay'ee si jaallanna. Akkasitti bareedu jetti akka kanatti jechuudha. Akka isa gaafa sanaatti. Akka gaafa sanaatti. Oh, nice. Galatoomi. Si qaba dubbisamu. Mana keetti yeroo hundaa wal lolla barre. Kaamera fuulduree inni kan biramaa jedhaa Beetii የማርያም ልጅ ቤቲ የማርያም ልጅ በገጌቻን ሆራ ቡላ ኦሮሞ ኮ ቴንክ ዩ ዱጋ ጎፍታኒ ስና ቢሱ ባይስ እንጃለና tokkotti baradha tiyyaa kan jedhamtu waaqayyo jaalala isaan hanga dhumaatti haa cimsuu fi kan beekaaf ayyuu nyaannee eebbisneerra kan keetii eegaa jirra dafiyaatis kanuma namaa nyaattaay kee kan namaa hin nyaachistu jette jirti. Uniin miti. Abbaa kee keessaatiin jette. Abbaa kee keessaatiin jette. Abbaa kee keessaa akkasii itti maal jetti. Kan nama nyaachuu qofa miti kan keenis nu nyaachisi kan keenis ittiin nu gochaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan isin nyaachisu hin qabu. Daa'ima lama qaba. Jaartii hin qabu. Daa'ima hin qabu. Jaartiis hin qabu. Inda waliin agar. Inda waliin fi bilbila isaa garuu seettanii maal duwwaa sagal duwwaa itti fufa. Jira argachuu dandeessu. Bareedduu salaalee kan jettu maal jetti? Bareedduu salaaleen baga guyyaa gammachuu keessaniin geessaniin jenne beekaa fi ayyuudhaan kan keessa dafii fidee. Yaa. Kan itti deddeebiteetti wanti kun. Namoonni baay'een dhoksanii kan isaanii gola keessa kaa'anii kan namaa qofa. Laphee nama guba waan akkasii kun. Erga dulloomni beektaa nyaatisi qara qomaraa kan nun buutu bishaatti fufurachaa taasifna. Eenyudha tokko immoo kumashiidha. Bareedduu isaa dubbistita. Kumashii riqataa. Kumashii riqataa baga geessanii hundi keessan isin jaallanna jabaadhaa sabboontota Oromoo jettee jirti. Thank you nuuf jiraadhaa dhugaa dubbachuudhaa fi kabajan ijoollee Oromootiif qabu yookaan kabajan namoota jaalateef qabnu addadha. Dabalaa dhufee. Baay'ee bakka Kiristoosii maaliif jaalalli isaa aga kana Oromoonni aga kana nu jaallatu yookaan immoo aga kana bakka nuuf qabu yaadeen beekan guyyaa tokko garuu bakki isaan nuuf qabdaniif jaalalli isin nuuf qabdanii bu'aa bahee isin wajjiniin baatanii baay'ee kabaja guddaa nurraa qabdu. Nurra yuummoo waaqayyo isin haa kabaju galatoomaan isin jedha. Ifadha. Roozaa baga ittiin isin ga'ee horaa bulaa bultii gaarii kan gammachuu isiniif haa ta'u atis dafii as baasika. Atis wanti kun itti naannofteetti sodaadheera. Isa miti kan baasu jaartii isaa nutu gadi baasa. Nutu gadi baasa isinitti agarsiifna finnee isinitti agarsiifna.
dhaamsa kun hin jiru. Amma fasin jirtu gar. Amma fasin jirtu. Hasan baga no Hasaniin ishee mamti Kana dubbisi. Hasan baga geessan Ayyuu and Beeka ati Ayyuu argachuu keetti gammadi ammas gammadi. Wow. Tin danda'amu. Ayyuu atis setteetti. Anis jira. Ayyuu atis Beeka argachuu keetti gammadi. Sillachuu amalli keessan namatti tola ijoollee gooftaa. Wow. Thank you dhugaa nuuf jira. Gooftaan si eebbisu. Ulfaadha. Guddaa siin jaallanna, guddaa siin kabajna. Kan dhumaa tokko dubbistaa? Eshi furnee duudhaa kan jedhu Ayyuu baga geessan jedha. Hawwii Taaddasaa qoy daddafee dubbisan dhabu. Hawwii Taaddasaa baga geessan Beekii fi Ayyuu baay'ee sin jaallannaa horaa bulaa baay'eedhaa lafa guutaa dafii nuuf qabadhu kottu eebbifama. Yaa dafii nuuf dhiyeessichuudhaati. Atis dhugaa akka jetteetti kikiki jetteetu atis fuudhimee keessa ilaallamee itti jirti. Inni kan biraan immoo afaan Arabiffaati maqaan ishee baga ittiin isin ga'ee Ayyee fi Beekii koo kanumatti hanga dhumaatti bareedaa wajjiniin jiraadha sanyiiwwan koo kikissaa baay'een si jaalladhaa jaalala obbolummaa. Sweet my bro. Jaalala obbolummaa. Jun? Dubartii shamarranii bar. Mucaan kun obboleettiin qabu nan beekaan. Inni dhiiraa. Ay! Rakkoon qabu. Anaaf Ayyuunis gaafa wal jaallan ijaaramu obbolummaa wal jaallanne. Akkasumatti jalqaban. Manni akkasumatti ijaarama waan ta'eef. Isheen kuni laphee isaa keessa seenuudhaaf waan godhamedha. Harki mootummaa keessa jira kana. Nana mana. Mootummaa keessa qaba. Baga geessan kan jiru jira eebbifamaa baga geessan simboo qabeettiiwwan ijoollee waaqayyoo mastuu mucaa kakuu teenkiyuu nuuf jiraadhu buzee guutaa baga wal fuutan jaalalli keessan akkuma amma jiru kanatti itti haa fufu isinan eebbisa ameen jedha. Ameen jedheeti. Waaqayyo isinii waliin haa ta'u. Ameen. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Ameen. Barri keessan haa eebbifamu. Ameen. Horaa baay'eedhaa cirracha galaanaa ta'aa eebbifamaa. Ameen. Ijoollee 15 godhadhaa. Mootummaan naa guddisaa moo naa guddisa? Kana maaliyyuu dhuguun qabadhu. Yeroo nu ilaaltan cheenaa fakkaanna. Dhugaa dubbachuudhaaf isheen hin jenne akkas anumatu jedhee baay'ee sin jaalladhe. Isheen akkas hin jenne thank you dhugaa eebbatii neebbisti lafa hin bu'u. Lafa hin bu'u lafa irra buuti. Foon taati dhiiga taati. Ani dhageenye gaa? Kamiin hin dhageenye? Ijoollee washee godhadhaan jenne hin jenne akkas hin jenne ijoollee 12 dhugaa. Sadii ofuma keetii godhadhu. Baga isiniin ga'ee guyyaa gaarii kana isiniif gammadeera waan keenyaaf haa galatu waaqni keenyas haa galatu jaalalli keessan kan dhumaaf hanga hin qabne isiniif haa ta'u ameen. Thank you dhugaa. Waaw baga geessan eenyu takka itti fakkaate siifan intala Arsii jedhamti. Fooree maqaa ishee dubbisaa. Fooree ekspertii jedha jechuudha. Baga geessan horaa bulaa dhumee warree carrachuu haallu bakka fixeen jiraan nan caqacaqin. Bakka irra deebiin tokkoon dubbisa tokko bichaa na fayyama. Waan hundumaa kana booda kaameraa cufnee waliin haasofna. Nan jeeqin. Ani hin qaqqabu. Ana abbaa warraadha. Ana abbaa manaa na kabaji. Isas immoo ana haadha warraa miti ree. Ati haadha warraadha kaa. Ana abbaa warraadha bar. Na kabaji. Booda. Baay'ee wayii kaameraa dudduubattaa somnaa laa. Namni maal? Noof kolcha. Noof kolcha. Booda nan xafaxafa. Ake surree kee gaafanni si reebii jedhamu akka isaa nama reebuu waama jirudha. Innaa bareedduu baay'ee si galateeffannachaa jirtu baay'ee si galateeffanna dhugaa. Yaade kan feesbuukitti dabalu. Gaamati qoy kan kutin. Baay'ee nuti tolee jira. Kikkisaa shoos baay'ee si galateeffanna. Namoonni maatii kikkisaa shoo taatanis baay'ee si galateeffanna kanatti yeroo keessan nu laattanii koomentii barreessuudhaaf silkii keessan bantanii. Spelling keessa seentanii koomentii barreessitanii jaalala nuuf qabdan nuuf ibsitanii dhugaa baay'ee jaalala guddaa kabaja guddaa isiniif qabnaa galatoomaa ati waan jettu qabdaa? Hin qabu. Anis hin qabu. Hindi qaba maal tokkumaan qaba. Qabdaa asee. Ishee. Yaasee hin jeeraan. Hin jenne. Hin jenne miti. Ana maqaa na balleessuuf wanti hin jiru asee. Ulfaadhaa kabaja argadhaa waaqayyoon koo guddaa godhee isin haa eebbisu warri fuune. Isinillee fuudha. Warri fuutaa. Yaadachuu qofaan fuudhii hin jenna. Isinis heerumaa. Mucaanis fuudhuu barbaada waan ta'eef ayyarri irratti hin qabina. Kottaa bilbila irratti bilbilaa.
Ay. Obboleessa kiyya irratti bilbila akkam bilbilee. Akkamre? Obboleessi kan geekanii fuudhan barbaadu miti. Dhaabbatee haafu. Na baay'ee isin galateeffannaa chaanaalii Kikissaa Show adaraa keessan namoonni aaratan namoonni maatii taatanii already isin maatiidha. Mana akka gadi hin baane chaanaalii isaa viidiyoo isaa daawwadhaa sirriitti. Namoonni aaratan garuu chaanaalii Kikissaa Show kun baay'ee hojii ariif hojjetaadha waan ta'eef subscribe like share gochuun dagatinaa. Keessattuu subscribe gochuun dagatinaa. Keessattuu garuu ishee subscribe jettan utuun cuqaasiin akka hin darbe. Si'a lama. Si'a lama ta'e immoo keessaa buuta. Like garuu si'a lama innis hin ta'u. An like ta'a. Tokkuma godhanis. Tokko godha baqa hin ga'a. Innaa baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isin kabajnaa. Amma waan jettu hin qabdu. Hin qabdu kaa waan ishee hin qabneef waan biraa ta'e miti. Naaf kaafite. Thank you galatoomaa nuuf jiraadhaa. Kikissaa Show baay'ee isin galateeffannaa. Baay'ee.